Ashamar kafuni akam jirtu kabajam tota daawwattoota horni miidiyaa kun oduu gaggabaaboo torban kanaati. Oduu gaggabaaboo torban kanaa horni miidiyaa irratti kan isinitti himu allalisaa dhaabaati. Itoophiyaan dhaabbilee federaalaa fi dameen isaanii 70 ta'an qajeelfama osoo hin hordofin bittaa birrii miiliyoona 404 ol ta'u raawwachuu isaanii odiitarri olaanaa federaalaa beeksise. Dhaabbileen qajeelfama osoo hin hordofin fi bittaa raawwatan ministeera aadaa fi ispoortii, ministeera bishaanii fi annisaa, kominikeeshinii riiformii biyyaalessaa, yuunivarsiitii Arsii fi ministeera galiiwwaniitti waajjira kaffaltoota gibiraa giddu galeessaa damee lamaanii akka ta'es ibseeti jira. Murni adda bilisummaa uummata Tigraay abuuntaan tokko kan hoogganan dabarsoon Gabramikaal hariiroon uummata Tigraay fi Eertiraa gidduutti cimsuufis hojjechuu isaanii himaniitii jiru. Dabarsoon akkasumas uummattoota ollaa biroo waliinis hariiroo wal fakkaatu akka uumanii fi xiyyeeffannoon akka kennamuu fi tattaaffiin barbaachisaa akka goonu mirkaneessuu barbaada jedhaniitii jiru. Dabarsoon Gabramikaal kana kan jedhanis erga sirna yaadannoo waggaa 37ffaa wareegamtoota naannichaa magaalaa Simaa keessattis gaggeeffame irrattisii jedhame. Dabarsoon Gabramikaal addi bilisummaa uummata Tigraay abuuntaan kan qaamni seera qabeessa isaa dhiheenya kana boordiin filannoo biyyaalessaa keessaa haqame namoonni siyaasa Tigraay tokko fi hooggantoonni humnoota Tigraay tokko mootummaan Eertiraa waliinis dhoksanii hojjechaa jiru jedhamuunis irra deddeebiin himatamaa wayita jiranitti dabarsoon dubbii kana kan dubbatanii jedhameeti jira. Torban yaadannoo Hacaaluu Hundeessaa waggaa 5ffaan har'a guyyaa 8ffaa isaatii jedhame. Jaallattoonni artistii fi falmaa mirgaa Hacaaluu Hundeessaa wareegama isaa haala garaagaraatiinis yaadachaatii jiru. Yaadannoowwan garaagaraa Hacaaluu faarsan marsaalee hawaasaa irrattis qoodamaatii jiru. Warreen yaada isaanii marsaa hawaasaa irrattis qoodan Hacaaluun fakkeenya aantummaa sabaa ta'us himaniitii jiru. Goota artii fi falmaa mirgaa ta'uun hedduminaanis barreessaatii jiru. Hacaaluun yeroo mara yaadatamaa jiraataa jedhani. Haqa isaa garuu Oromoon hundi barbaaduu fi qaba jedhaniiti jiru. Mootummaan Itoophiyaa xalayaa biyyoota garaagaraatiif barreessanis Eertiraa waan birmadummaa kosar buraawwataa jirti jechuunis himate. Mootummaan Eertiraa immoo mootummaan Itoophiyaa ofii isaatis lola irratti banuuf yaalaa jira jechuunis himatte. Mootummaan Itoophiyaa xalayaa gara barreessee olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanitti akkasumas hooggantoota biyyoota barreessanis mootummaan Eertiraa waraana kakaasuufis yaalaa jira. Birmadummaa Itoophiyaa kan sarbuus dalagaa jira jechuunis himateeti jira. Himannaan Itoophiyaa kanaafis Itoophiyaan lola kana araddaa fi maqaa balleessii jechuunis Eertiraan deebii kenniteetii jirti. Mootummaan Itoophiyaa xalayaa gara barreessanis olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanitti akkasumas hooggantoota biyyootattis erguunis dabalatee duula dippiloomaasii Eertiraa waraana kakaasuu fi himata Eertiraan birmadummaa Itoophiyaa sarbite jechuun irra deddeebiin oofaa irra jira jechuun ministeera odeeffannoon Eertiraas beeksise. Sirni walharkaa fuudhinsa baallii gadaa michillee irraa gara gadaa birmajjii aanaa noonnootti taasifamaa jiraachuunis ibsame. Godina Shawaa Lixaa aanaa noonnootti sagantaa walharkaa fuudhinsa baallii michillee irraa gara gadaa birmajjiitti dabarsuufis miseensonni gadaa galma giddugala aadaa Oromoo jahaan noonnootti jiilarra jiraachuu waajjirri kominikeeshinii aanaa noonnoo gabaase. Jiilli kunis guyyaa 5ffaa walitti fufinsaan kan gaggeeffamu yoo ta'u kaleessa guyyaa 3ffaa isaati. Miseensonni gadaa kormaan dagaaguun kulluun seerota garaagaraatiinis raawwatamaatii jiru. Jiilli gaggeeffamu jirus birmajjiin gadaa kun of koluu yommuu ta'u horni jifuu kan dhaabbatus ta'ee birmajjiin baallee fudhatee waggoota itti aanan 8fis abbaa gadaa ta'ee jedhameeti jira. Oduuf biyya laatiin. Iraan hooggantoota waraana olaanoo saayinsistoota niwukileeraa fi namoota nagaa waraana Israa'el waliinis gaggeeffama ajjeefamanii fi sirna gaggeessaa kabajaa biyyaalessaa taasisaatii jirti. Ajajoota waraanaa fi saayinsistoonni ajjeefamuus amanteetii jirti. Dhimmi mirga lammummaa dhalootaan argamu har'a mana murtii olaanaa Ameerikaattis deebii argatee jedhame. Tiraamp namni tokko Ameerikaatti waan dhalateefis qofa lammummaa argachuu hin qabu jedhee turuun ni yaadatama. Manni murtii olaanaa murtoo Tiraamp aangoo isaanii fayyadamuun dabarsan sirrii akka hin taanes himaniitii jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa oduu gaggabaaboo torban kanaa kanan gammaatti daawwataa turtan ture. Oduu gaggabaaboo torban kanaa isinitti makan ture allalisaa dhaabaati. Oduu gaggabaaboo torbanii hanga walitti deemutti immoo qophiilee horni miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadhaa.